jirraa waraabne ani dhaggeeffadhu si. Ama barra kon jirtu laala go walirraa waraaban kana waliin waraabaman malee qofatti waraabaman. Wallahi ani moo an takkaatis viidiyoo namni na waraabeen beeku ibsaa. Namni annana mana sii miti amma. An takkaa miseen akkanuma viidiyoo namni waan dawalee durumarraan siin jaar nan baaragaan. Viidiyoo takkaatis viidiyoo suudiin turee bifaan silaa suudiitti erga viidiyoo narraa waraabamuu qabuun takkaan ilma namaa akkana miseen jara wajjaaseen beekuun siin jiran duraanumarraa waan dhaggeeffadhu namarraayis waraabeen beeku. Garuu amma ifiif na barbaadanii na dhufee jira viidiyoon isaanii. Adabachuu baattan isiniin gabbaasa soo wardaa. Wallahi warda doolaara kuma takka nama sadii doolaara kuma sadii yoo fuunee bar waa wayyaa bar. Takkaatis viidiyoo namarraa waraabee bahi magan maallaqa namaan na ergaa jeen beeku amma dulloo. No ati bakka anje wallahi maallaqa na sanii fana miskiinan gargaaran malee. Wallahi lazim irraan fuudha warda ati biiduma san na erga wallahi lazim irraan fuudhan. Wallahi rabbiin sa'aatan asiin soosii an viidiyoo diyaaspoora argadheemu. Hogguma sana sitti argee laal gimmaasha irraa kutee kuneenyu sira diraamaa dhalan maallaqa barbaadamu sana. Maal sii godhame? Miskiina nin gargaaran miskiina meeqa jira rakkataan mallaa sana irraa fuudhee mijoota akka taliibiyaa jirtu sun jirtu wallaahi lazim. Amma sabaree dhugaa dubbachuuf dhaggeeffadhu amma viidiyoo kana namni akkam ta'u miira keessa ol naqee viidiyoo irraa waraabisi. Ati maanaan argine maan tana asiin. Amma haayinaanti. Aayee. Sagalee isaa hunda footoo isaa hunda garaa isaa guddina sana hunda ifiif narraa dabatoo deemree osoo nan sintuqin osoo nan obboleessa. Wardaa yadii itti dargini. Ilma adeera kiyyaa obboleessa kiyya siin jedhu haayi micoona gara galchite jee an dallaalaan nama jidduutti. Ilma adeera kiyyaa naan namoonni beekutu fakkaata. Wallahi namoonni beekutu fakkaatti dubbitu. Wallahi korolaadoo jira wallahi dhugumatti gaammas ilma adeera kiyyaati beekan dhugaa akkas jennee osoo wal jabeessinoo jechuun. Beera bira dhaqee wardaa waan maqaan taane kamin irra kaafoo anarra TikTok ishii hunda naaf gubee jee TikTok miti maa inshallah irzaayiliin gubanne yoo naajee an TikTok Oromoon dhala beerumaa fi TikTok angoo maal qabaa TikTok sirraa gubuu danda'a. Maalittiin beeka qaalittiin gisee asooytu qaalittiin artifishaalli sun akkas jetti. An TikTok dhaggeeffadhu akka isaanitti riiba dhabeen finnee baran. Irras dannatee irra kamee boo ibsaa abbaa jaalala dubbadhu gaanaa fi takkamii finni. Wallahi watarlaahi nama osoo hin beekin takkaa foloo na godhaa isin jeen TikTok kuma dhibba saddeesseen ishii kuma hin qabne ishiin duuba waan namni waan irratti hin garre namni irratti argee waardaa foloo godhee nani dhaggeeffadha jara keenya namni kumni dhibbi saddeettan hin gubanne baga jiraatan ishii xalaanni keenya amma bar sodaa dheera. Yaa jara keenya ibsaa uummata kana adda baasiif wallahi jara keenya an takkaa viidiyoo namarraa waraabeen beeku. Namni viidiyoo namarraa waraabu aslan faaraadha. Namni takka si jaalatee nama jaalattee ati amma nama tokko an jaaladhee amanee hojii haasawee namni sun yoo viidiyoo narraa waraabeemu wallahi namni sun baalageen an takkaa ilma namarraa viidiyoo waraabeen beeku namninis narraa waraabeen beeku namaa hojiinis viidiyoo kanatti na haasa'een beeku dhaggeeffadha. Ansaan sin jaaladha namaan jooson an osoon sin jaaladhan jiniin Oromiyaa takkaan ibsaa dhaggeeffadhu. Amma wallallee mul'atu deebira malee. Amma bara. Atis narra laallattee dhiisi. Sirriitti laallattee dammaan tana dhiisi. Amma wani na dhibe. Ati eessa warra Koloraadoo kanaaf haadha wallaluu seente kan torban na dhibee oolu. Bar waliin lolle amma laa dhaggeeffadhu ibsaa. Waan takka waan naafeeti amma waan naafeeti hojii haasawni hogguu nama birarraa dhageesse. Summa malee nama biraa himee duuba. Amma micoosanta wal na barsiise beekadhu. Dhufee inni Koloraadoo irraa dhufee namni dur jirti Ameerikaa gisee Ameerikaa irraa gisee dhufan sixootaa namni namaan fidu boo sixootaa naa fide sixootaa sanillee ni ergaaf ta'e kaawwee godhee nama ofirraa boo hayi. Sixootaa naa fide qamaanee ammaan tana sammuu micoon gisee si ol kuttu haa namni si jammar namni lafa wallaallata dura akkasuma akkasii miti. Yaa lafuma wallaallata. Lafa wallaallata. Gisee inni as dhufu inni nama guddaadha. Garaan isaa guddaadha. Bakka abba guddoodha. Abbaa irrallee guddaa. Rabbi raamataa godhuufi. Saniifuu micoon hin fadhuu jettee dhaggeeffadhu siif hima. Amma siin fadhuu jettu siitu micoo tana nama biraa laalee ati nama hedduu beektaa. Anti diyaasporaa tokko hin beeku wallahi wabbilla. Tokko diyaasporaa na sodaata waan kanaafi kana baree hundi na sodaataan natti haasa'an. Buruja fuudhanii isaaf diyaasporaa hin beeku gaan.
gizee lafatti immoo na harkan wardaati nama akkanaatii naan jaan gizee sitti keessaa heeloo namni heeloo waliin joo nama sodaatame an diyaaspooruma isaan haasan kan an tokko hin beeku an diyaaspoora dhugaa waan natti si ajaa'iburraa ibshakkan akkanumatti ibshakkan namni Ama rakkoo laal waan dargaggeeffatu ama fakkeenyaaf Joons anaa fi munaan tursaa PC walitti taane munaan tursii wal na barsiifte yoo taatee jalaa gara galte garuu munuman qabadhaa beektaa munaasiif. Maaliif akka inni gaa yaada sammuu keessanii ture hay amma akkana jechuun amma anaa feeti yoo wal feene munaa tana wal si barsiise munaan wal bakka anaa feeti. Amma ati nasiyaa yaaddatti silaa munaan nasiyaa yaaddan naafsii wal barsiiftee ni sira. Qaayiduma jiruun mana maati bakka ishii duraan natti fitee ishii natti garagalchee jettee dhiirtu waa wasa. An akkamitti miidhuba yoo micoon mee dhaggeeffadhu yoo micoon hin ta'in yoo isaa wal hin ta'in andaan nyaamoo boo barranyaadhaan jidduu buluu qaba ammas. Hay maaltu na galshee anta sanii inni abbichi yoo akka itti amansiifatu wallaalee obboleessa kiyya gaa an hin beeku gaa haasa'u kana afaan itti gisee wallaale ol deebiituma nama sadii afuritti waree haase hoggusanii narraa dhaabbaddu obboleessa kiyya wareen haaseenii an diyaasporaa inni shakku kana bilaashuuf shakka malee an diyaasporaa tokko nama tokko hin beeku wallaahi billahi ibsaan. An sa'an nama naasoo sin qabu warra dalagaa qofa. Ammallee diyaaspooraan dhaggeeffadha diyaaspooraan. Diyaaspooraan nan beeku diyaasporaa yasiraa bichaa warra dalagaa qofa biizinasa irra hojjechne. Diyaasporaa dhaggeeffadha. Ooyi meeqis akka diyaaspoora dhaaf hin dhaabsira. Diyaasporaa dhaggeeffadha. Dhalaa namni isin janajjanee isin jalatti qabuu hin danda'u. Yoo dandeessan afaan keessan jalatti qabaa takka meeshaa keessan jalatti gadhaabaa. Yoo kan lameen hin dandeenye immoo waan namni nama hin qaqqabatina wallaahi lazii namni nama hin danda'u bas khalaas. Kota ama warda jecha jee waan taanatti cin deemuun du'een dabra malee si galee taasaan taanatti amma warda jecha bakka warda natti fiti warda tanaachi jecha cin deemu abbuma fadhe warda matanaa mataan dhaba malee akkasi saniifu jaalalti akkasi yoo dandeessan dongoraa keessaniin gadhaabaa yoo dhabdan maallaa keessaniin dhaabaa yoo bareedina keessaniin dhaabuu dhabdan kana sadeen si yoo isin didde ibsa qalaa dhiisaa irraa nama sun qaqqabatina. Deebanii immoo maqaa wal balleessuun gaarii nutti dhaggeeffatu. Ani yoon diyaasporaa fadhu ijoolleen baddeessaa akka jiranitti Ameerikaa jiran guutuun isaanii dhaggeeffadhu yoo nama gaati rakkina diyaasporaan qabu jechuu barbaade kan dhaggeeffadhu. Akka jiranitti ijoolleen baddeessaa tujjaarri ijoollee baddeessaati Ameerikaa tana keessa warra godhu yoo Ameerikaa itti kun ogeeleen qabu obboleettii xiyyaa jira tana baasuu deemtu. An diyaasporaa raajaan qabu an takkaa diyaasporaa janeetiin biyya alaa dhaqaa sumuutii akka isaan hin dhufne beekadhu. Diyaasporaa hedduu beekti. Diyaasporaa tabbasistee micoona garagalchitee maarree fidee fi liqii narraa fuute bu'aa liqii gobbaa akkamiin liqii sirraa fuudheen. Osoon taa'atiin foogis jedhama. Harma akkamitti warda nama akkamitti namni tokko irraa soo jirtu kunuunsa footoo arguun fadhee agarsiisu biyya mata kallee dhala keessatti arginu. Munaan agarsiisa. Fatoo keessanitti ergee argu. Haa kolfu ibsaa asuma gubbarratti ilaalee haa kolfu itti ergi keessaa. Inni si jammer inni nama biyya Ameerikaa jiruun fakkaatu bar garaan isaa guddina hagan taqqaanuu nan taasisabe miti yoo dhiisi. Hai. Ati nama furdaa nama kan taanee maal godhe namatti keessa taree miyyoo sanii maal yaaddee yookas taate. Micoon ilmoo isaa taatiifa. Kan maree amma gayyaana ganaa ilmoo ta'e fuunaami. Ati ibsaa ijoollee fakkaattaa warra nama guddaan fakkaattu. Ilmoo xiqqoo amma 13 illee ni fuutaati. Nam fuudhee wallaa miyyoo nama 13 takka akka tajaajilan irraa qaamtee kan naada walti. Jaartii teessa keessatti sila. Taaba 13 moo? Taamata 13 wallaa. Wallaa muna taamata 13. Immi turle yoo. Kanarraan qaba wanna sirkii itti haasoo jiru kan nuti. Bakka wardaa ta'in sitti haa tolu jabaadhu anis kayyaata karaa pirogiraama kiyyaatti achi deema. Xiqqoo tureetiin bakka aktivis. No. Salleena yoo firri kiyya guutuu dhalaa ijoolleen hedduu jira firri kiyya. Sittiin erga yoo feete illee waan irraa taphachuu baatte. Yaa amma dhaggeeffadhaa jira keenya. Kan booda si ol deebiituma boo ishiin akkana jeetuma haasawoo eegale. Bakka ibsaan nama ibsaan akka ibsaan yoo inni adaba ibsatti ergiteef yoo inni adabachuu baate ibsaan haa dubbi. Ni beeka malee ibsaa hin fadhu inni maal ibsaan tani. Natti fidi akkana kanan barbaadu jira kanan ta'e kan. Wallaahi bitti irraa kaasan. Wallaahi
ibsaan fedhu ta'e namni gisee naaree bar gisee naaree yaa waamtanii maa baranii waan hundan himi warda waan hundan himi arran Maal abbaa isaa waan isaatti nyaadhaan waan maal irraa maal mana isaan galooni. Silaafuu akkanaa kun jaartirratti waa laallatu baalagaan sharmuutti. jaartii osoo qabu ilmaan meeqa osoo qabu Naayiroobii jira ilmaan isaa obboleessa kiyya dhalaa namaa biyya alaatiin si baasa jee micoo namaa itti guutee jechuu indi miciyyoon sanboota gisee inni dhufu wayi garaan isaa ganta akka gaamuma ittiin sin jeeree hayi an duuba amma an zambii maaliin qabamere achi deemee silkiin irraa fuudhan maarreen irraa godhan mirroon irraa godhan jee beera kaagara qabee hin qabne tana booda beerree kaagara hin qabne waan takkaasoo taanaan an beeran tokko an beera if jibbee wajjin wayin an ifiin jaaladhaara na waasana jaalatu jira an ummata if jibbee wajjin if hin jibbine an ifiin jaaladhaa ummata if jibbee bira dhaqee wardaan akkas naan jettee micoo akkas osoo jaartii qabdu adamaatu si oofeedha gu'a tura adabatteen teessu shakara dhufanii jaartii dhiisanii shakara ramarra boon eessa jirtire simfoodha ameerikaan si keessa namaan jaanii. Adda jeetiin. Ibsa amma laal namni nuti Oromoon safuu qabaachuu qabnaa mire egaa daangaa waa hunda haasa'uun gaarii miti. Anamma keessaan booda sittiin dhufa waa hunda waan jirtu hunda sittiin hima micoollee sittiin fidaa narraa adabatu yoo baate immoo wallaahi wabila akka waa hunda gadhiisu bee sanuu naa gadhiisi jechaatiin gadhiisa laalaan faan akka nama biratti sodaaddu. warda jadi isi warda ta'e datti isme warda intalti akkasitti kenniten hin beeka dis TikTok wardaa naatu gubee jaasanuu maallaqa naa akka baasee gubee. TikTok gubdee gubuu baatan gubatee gubuu. Aboo rabbii jee kiyya kana sitti naasime yoo aadan teesse rabbii sumsa. Hamaan kiyya kana wallaahi lazim osoo amma afaan dhugaan Ameerikaa jiraatee yoo meeshaan kee ala jiraate mammadoon jettu wallaahi watarlaahi sitti argeeti maallaqa sarraa nyaadhaan an sin dhiisan dhalaan tuqoon dhiira meeshaa isaa kaafatee jallaa kana godhu agarre taananan wallaahi sitti argeetin. Maatu bar akkam jan meeshaan isaanii saa irraa waraabaman hin beekanin saa wardaan nurraa waraabdee wardaan tujjaara kanaan tujjaaramte mee akkam jechuudha mee takka dullattiin takka faan akkanatti dullattiin qorooroon takka faan saanan irraa waraabu sana ati rafu akkam abbaa keetii ta'u jirtaan an viidiyootis ibsaa takkaa namni viidiyoon irraa waraabne. Tarik majaa'ibaati immoo wallaahi lazim. Horta tabiraa irraa dhiisiti taqaallichaa sanitti hime ibsama. Eebbana raadaa dabachuu jedhanii qaalli nama sadi Ameerikaa viidiyoon isaanii ni jirti. Ani garuu wal ibsaan irraa waraabne ani dhaggeeffadhu si. Amma barra koon jirtu laala hoggoo walirraa waraaban kana waliin waraabaman malee qofatti waraabaman. Wallahi ani moo an takkaatis viidiyoo namni na waraabeen beeku ibsaa. Annana mana sii miti amma. An takkaa miseen akkanuma viidiyoo namni waan dawalee durumarraan siin jaar nan baaragaan viidiyoo takkaatis viidiyoo suudiin turee mi baan silaa suudiitti erga viidiyoo narraa waraabamuu qabuun takkaan ilma namaa akka namni seen jara wajjaaseen beekuun siin jiran duraanumarraa waan dhaggeeffadhu namarraayis waraabeen beeku garuu amma ifiif na barbaadanii na dhufee jira viidiyoon isaanii adabachuu baattan isiniin gabbaasa soo wardaa. Wallahi wardaa doolaara kuma takka nama sadii doolaara kuma sadii. Yoo fuunee bar waa wayyaa bar. Takkaatis viidiyoo namarraa waraabee bahi magan maallaqa namaan na ergaa jeen beeku amma dulloo. No ati bakka anje. Amma waa'ee Kolooraadoo naan jaanii uummanni wandoo naan jeen. Kolooraadoo beeyta isin ni beeyti. Kolooraadoo nama wayii Kolooraadoo irraa aarseessa. Maani TikTokin viidiyootti nu qabalee maallaqa wayyaa keessaa qabnu. Micoo takkaatas jira ishii wal nu barsiisee ibsaa dhaggeeffadhu micoo wajjin haasaa. Guyyuma lama masati rabbina kaaseetiin gaan gisee nama wajjin haasoo boomu akkamiin dhagaa manaamin hin jaamire. Guyyuma lama sadiin silkii ishiitiin dubbise. Silkiiti yaa akkasitti sanboota ishiin jalaa bilbila kaasuu dinnaan kiyya naada walee kiyyaan. Naada walee lakkaa ishiin isin faduu ettee ilmaan jaa qaba yaa bilisa kiyya jaartii qaba dhaggeeffadhu. Osoo jaartii qabdanii warri jaarsa namaa taatan adda baddaa tattaare tattaa'uun isinirra jirti adabattanii tattaa'uun. Jaartii qabdan ilmaan qabdan adabattanii taa'uun isinirra. Eefa jaartii teessanirra dalaa lallaallattan boodarra. Dalaan sun gisee shashakitanii shakkiidhaan maqaa namaa yayyaaminaa. Akkasitti deemee micoodhaa gisee dhufu waa fidee dhufee obboleessa qiyya dhaggeeffadhu. Magaa sanboota micoon hin fadhu jettee gisee dhufu micoon nama guddaadha qaallichi. Hayi duuba akkam abbaa kasaniitiin sin godha. Nama guddaa itti ta'ee jira.
Sanifu nama guddaa kanaan heerumatti micoollee yoo fidaa nam fida ibsa. Dhaabbaddu mee oluun isin guddisa. Micoo fidaa mici ijoollee nam fida. Waan kan immoo keessatti sitti maa ibsa. Nambara isaa siifiin kannaa narraa if kabaju bakka biraa dhageetuma maal jaa. Wardaan maarree gootee maarree taatee jeediti waa haasa'ii miidiyara nagadhiisan amma. Immoo waa hunda qabu isaa beekadhu. Tawanni isaa hundi jirtu nu bira isaa an namaddiin jirtu. An irraa illee waraabete irraa waraabde.